Koota biddeen waliin tolfanna har'a. Kun kana fakkaataa lixii qaataan bukeechine sa'aatii 2 eeggan bukeechee maaliif biddeen isaa akka qomu'an xiqqoo shiyyoo bulee yoo bulaa yoo nyaadha dasnan jedhu absiitii asaasnitti dasna jedha sila ta'eefu haala kana eeggan bukeeche sa'aatii 2 jechuudha. Sa'aatii akka beeruutiitti akka sa'aatii biyya kanaatti naannoo sa'aatii kudha lama folakkaa irratti bukeeche hamma nu biratti sa'aatii 3 folakkaadha. Sa'aatuma 3 ture jechuudha. Akkasii saniin jechuu jaaladha. Kun olaala garagaraa jiraayyuudha. Amma daqiiqaa muraasan booda nani tolcha jechuudha. Kunooti amma tolfachaa kanan jira. Kanan dura tolche qo'atan tan agarsiisa. Mazooruma fi eelee biddeenii dhabne malee waan biddeenii waan isinitti fidini haala kanaan kunooti gombisaan keenyallee kan argitanii akka jiru. Kaza daqiiqaa muraasa fakkanatti xiqqoo ishii bannee hin dhiisnaa ga'in ija bobaasitti jechuudha. Odoo biyya keenya ta'e garuu yoo sumaatti gadi qadaanna abboo asitti yoo dafaniitti qadaadanii ija akkanatti bobaasee namaan bareedu. Sababa saniifu amma kunooti kanaan hojjedhe kunooti laalaa kunoo ija isaa isin xiqqoo ishii ija asirratti hin baasne kunooti laaluu ni dandeessu. Kuni duuba isaati akkana jira asini jechuu jaaladha. Kun xiqqoo ishii gubachuu hede kana fakkaata hiiqaa mushurraayii isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas yoo dassin jedhe laayik sheer gochuu hin dagatinaayi. Yoo isinitti tole laayik sheer godhaa isiniin jechuu jaaladha. Koottaa nyaadhaa ammoo dhiitanii akkatti namatti tola. Dhugaa laalamee iddoo kana fa'a. Wayya biddeenuma biyya keenya fakkaata dhugaa rabbi. Biddeenuma biyya keenya fakkaataa isiniin jechuu jaaladha. Waan ofees ta'u biddeen biyya ofii kan ga'u hin jiru. Bishaan illee kan biyya ofiititu mi'aan tola jedhani. Sababa saniifuu waan ofees ta'u biyya keenya hin ga'u. Wanta baay'eedhaan hanqata jechuudha. Nyaata biyya keenya ga'uudhaaf fakkeenyaaf oduu midhaan biyya keenyaatti shittaan isaa bichaanu baqaan beekan osoo nyaatiin quufta garuu midhaan biyya ormaa bishaan jedhama fe'anillee wanuma barbaadan illee itti godhaniitu hojjetanii isiniin jechuu jaaladha. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mastuu tuubsaa kan hundi keessanuu akkasumas viidiyoon kee dassin jedhe laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu jaaladha uummata qashtii. Akkasumas immoo kunuuti kan amma tolfamee xiqqoo ishee abbu qo'annoo itti baay'atu gaaziin itti baay'achuun oolu jala qannasuun irraa fadhe kun ifaa asirratti jabaafate laalamee akka jiru ichisaa bicha ra jedhe akkasii isiniin jedha. Turtii gaarii isiniifaa ta'uu baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Akkasumas kana fakkaata kun laala amma kun ifaa baay'ee namatti tola. Iji isaatillee ba'ee yeroo biddeen tolchitan daftanii hin qadaadina maal gootu banaatoo daqiiqa sakandii 2 banaatoo dhiisaa kaazaan boohaala iji isaa akkanatti isiniif babba'a isiniin jechuu jaaladha. Yoo isinitti tole laayik sheer gochuun dagatinaa. Akkasumas immoo koottaa nyaadhaa isiniin jedha uummata qashtii. Turtii gaarii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja isiniin jedha.